odeeffannoo maddeen Awurooppaa arganneen jijjiirraa taphattootatiin kan wal qabataniin arganna. Wolves taphataa haaraa mallatteessifateera. Lammii Noorwaay Deevid Muular Wolves jedhama. Maqaan kilabichaaf taphataa kana wal fakkaatu. Wolves akkasuma Wolves taphataa jedhamu kana kan inni waliigaltee waggaa 5tiin mallatteessifate. Kilaba Neezerlaandis Ezad Alkamaariif taphataa turedha. Taphataa sara qarqara ittisa bitaatirra taphatudha. Taphataan kuni paawundii miiliyoona 10 Wolves taphataa kana mallatteessifachuudhaaf kaffaleera. Taphataa dargaggeessa umrii 23ti. Taphataan kuni keessumattuu ganna kana egaa taphataa sadaffaa Wolves mallatteessifate ta'uudhaan galmaa'eera taphatichi jechuudha. Taphoota gara 92 Ezad Alkamaariif taphateera. Goolii 6 galchee dorgommii hundumaan kubbaa 10 ammoo hiriyoota isaatiif mijeessee taphataa kennuu danda'eedha. Biyya isaatiif ammoo Noorweeyiif jechuudha. Taphoota gara 12 taphateera. Pirimeer Liigii Ingilaanditti dhufuun koo baay'ee na gammachiiseera jechuudhaan kan inni dubbate taphataan kun keessumattuu kilaba ijoollummaa kooti eegalee deeggaraa ture. Wolvesiif mallatteessuun addumaa keessumattuu ergan gara Pirimeer Liigii Ingilaanditti dhufee immoo akka nama miilaan addeessa irra dhaabateeti jechuudhaan daran Pirimeer Liigii Itoophiyaatti Pirimeer Liigii Ingilaanditti makamuudhaan Wolvesiif mallatteessuu isaatti akka gammade kan himate taphataan kun keessumattuu deeggaraa Wolves ta'uu isaa kan ittiin akeeke harka isaatirratti tumaa yookaan ammoo taatoo isa jennuun kana kan kilaba Wolves ta'e sardiiddoo ishee fakkaattu san saree diidaa ishee jedhu mallattoowwan jaraasan harka isaatirratti tolfatee ofirraa qaba. Taphataan kun daa'imummaarraa eegalee deeggaraa Wolves ta'uusaa ifatti kan agarsiisedha. Waliigaltee waggaa 5 mallatteesseera. Taphataan kun goolii eegan duraanii Arsenaal Aaron Ramsdale ergisaadhaan Newcastle mallatteesseera. Dheengadda taphataan kun ifatti waliigaluunsaa ni yaadatama. Goolii eegan umrii 27 Ramsdale bara darbe Southamptoniif taphatee waliin championship Ingilaanditti gadi buunsaa ni beekama. Newcastle jalqaba taphataa kana osoo hin taane goolii eegaa lama Ingilaandi kan biraa kan dhiyeenya Manchester Cityidhaaf riikoordii British mallatteesse James Traffordin mallatteessifachuuf barbaadee ture. Garuu Manchester Cityn taphataa kana jalaa fudhachuudhaan wal qabate amma ergisaadhaan Ramsdale mallatteessifateera. Newcastle bara dhufu keessumattuu taphataa kanarraa iddoo Nick Pope yoo miidhama darbee bara darbe sababa miidhamaatiin goolii eegaa kana sababa dhabaa turee fi taphataa kana kan inni mallatteessifatee dabalataan taphaticha amma ergisaadhaan waliigaltee waggaa dheeraa ergisaatiin kan inni mallatteessifatee bara dhufu ammoo ganna dhufu dhaabbiidhaan bitachuu akka danda'u waliigaltee isaanii keessatti Southampton fi Newcastle kan isaanii waliigalanii keessumattuu gara Newcastle dhufuu kootii fi leenjisaa Newcastle Eddie Howe na amansiiseera. St James itti argamuu kootti baay'een gammadaa. Deeggartoonni Newcastle yeroo gara taphaatti dhufnee waliin taphannu isaan argee waliin gammachuu ibsachuu koof ariifadheera yaada jedhu kenneera. Keessumattuu Arsenaal keessatti taphataan kun David Rayaan dhufu wal qabatee kilabicha kan inni gadi lakkisee dogongoroota akkasuma immoo darbee taphataan kun kubbaawwan miilaan akka taphachuu hin dandeenye qeeqamu wal qabatee Arsenaal keessaa kan inni geggeeffamee ture. Bara darbee immoo Southampton waliin gara liigii gadiitti gadi bu'ee amma deebi'ee kilaba Pirimeer Liigii Ingilaandiin garee jabaa ta'e Eddie Howe'dhaan kan leenji'u Newcastle Unitediif mallatteesseera. Baay'ee akka gammades gara Pirimeer Liigiitti deebi'ee Newcastle mallatteessuu isaatiif dubbateera. Morkiin Manchester United fi Newcastle United ammoo Benjamin Sheshko mallatteessifachuudhaaf godhan cimeera. Garuu gara tokkotti kan duufe kan fakkaatu jijjiiran amma Benjamin Sheshkodhaa kun har'a garee Eddie Howe kan Newcastle jechuudha euro miliyoona 80 yookaan ammoo paawundii miliyoona 65.5 dabalataan paawundii miliyoona 4.5 walumaa gala hanga paawundii miliyoona 70 yookaan euro miliyoona 80 ta'u RB Leipzig akka dhiyeessedha. Akka gabaasa The Athletic akkasumas Sky Sport dabalatee miidiyaaleen hedduu akka gabaasaa jiranitti Newcastle Alexander Isaakin ammas amantaarraa akka hin qabnedha. Taphatichi imalli inni gara Liverpool akka hin goolabamnedha. Turmaan isaa shakkii akka qabu ifatti miidiyaaleenis gabaasaa kan jiran. Kilabichi illee kanuma shakkuudhaan taphataa sarara fuulduraa lammii Sloveeniyaadha kana euro miliyoona 75 dabalataan ammoo ga'umsa isaa ilaalee euro miliyoona 5 dabalee walumaa gala
yuuroo miliyoona 80 mallatteessifachuudhaaf RB Leipzigidhaaf kan inni dhiyeessee jedhameera. RB Leipzig tapha har'a Atalantaa waliin tapha michoomatiin taphateen taphataan kun taphaan ala kan inni ture Benjamin Sesko jechuudha. Sky Sport Jarman akka gabaasetti yookaan argadhe odeeffannoo jedhutti Benjamin Sesko hiriyoota garee isaatiin ani amma RB Leipzig gadi lakkisuufan jechuudhaan itti himeera. Kanaaf taphatichi kilabicha kana gadi lakkisuudhaafis kan inni har'a garee tapha michoomatiin Atalantaa waliin taphateen ala ta'e jechuudhaan kan isaan gabaasanii. Filannoon Benjamin Seskoodha dursee Manchester United akka ta'e gabaafamaadha kan inni ture. Inni garuu piroojeektii kilaboota kanneen lamaanitu keessaa tokko argannaa waliin hojjechuudhaaf hayyamamaa akka ta'edha kan himamaatiin jiru. Kanaan alatti ammoo Manchester United Benjamin Sesko argachuudhaaf yookaan jijjiirraa kanaan fudhachuudhaaf xinnoo harkifataa akka ta'e miidiyaaleen kan gabaasaa jiranii. Sababni isaa ammoo Manchester United maallaqa taphataa kanaan bitu jijjiirraa taphattoota gurguree irraa yookaan immoo taphattoota gurguree maallaqa argateen taphataa kana mallatteessifachuudhaaf akka karoora qabudha. BBC Sport kan gabaase taphattoota akka Garnaachoo dabalatee Jadon Sancho kan biroos Manchester United akka gadi lakkisan kan eegamu. Kana alatti taphattoota mindaa olaanaa qaban Manchester United keessatti hafan keessaa taphattoonni akka Casemiro ammas kilabicha keessa jiraachuun Manchester United taphataa biraa mallatteessifachuudhaaf rakkoo maallaqa taphattoota irraa gurguree argachuudhaaf eegaa akka jirudha. Miidiyaaleen biyya taphataa kanaa yookaan immoo miidiyaan Slovaaniyaadha akka jedhanitti ammoo Benjamin Seskoon filannoon isaa amma Newcastle ta'ee jechuudhaan kan isaan gabaasaa jiranii. Jalqaba akka inni Manchester United filate The Athletic dabalatee miidiyaaleen baay'een gabaasaa turanii. Miidiyaan biyya isaa garuu filannoon Benjamin Seskoodha Newcastle United jechuudhaan gabaaseera. Leenjisaan Manchester United Ruben Amorim keessumattuu garicha caalatti fooyyessuudhaaf akka barbaadan kan isaan dubbatanii garuu haala gabaa taphattoota kan Manchester United irratti hundaa'uufna yaada jedhu kan isaan dubbatan. Taphattoonni ga'umsa ammatti Manchester United keessatti fooyyessaa jiran baay'een jiranii kan kilabicha gadi lakkisanis waan jiraniif kanaan booda Manchester United taphattoota haaraa mallatteessifachuudha dhimma taphattoota gurguruu kanarratti xiyyeeffachuu akka qabudha. Yoo taphattoota hin gurguranne Benjamin Sesko mallatteessifachuudha Manchester United akka rakkatudha yaada isaanii keessatti kan isaanii dubbatanii. Kana hordofeet egaa Newcastle United kophaa isaatti Benjamin Sesko dhuunfachuudhaaf akka itti dhiyaate miidiyaaleen kan gabaasanii yuuroo miliyoona 80 kana gatii RB Leipzig barbaadu akka ta'ee fi gatiin kunillee riikoordii Newcastle akka ta'e kan gabaafamaatiin jiru kan waliigalan hoo ta'e ammatti maallaqa kana dhiyeessuudhaan alatti waliigaluu isaanii wanti gabaafame hin jiru. Dhimmuma kanaan wal qabateetu Newcastle Benjamin Sesko bituudhaaf Alexander Isak gurguruu akka qabuudha kan himamaatiin jiru. Ta'us garuu maallaqa Liverpool kaleessa dhiyeesse sana Newcastle harkatti diduun isaa tariitii waliigaltee waggaa 3 qabaachuun Alexander Isak shakkii akka isaanitti uumedha kan dubbatamaatiin jiru. Leenjisaan Newcastle illee kan isaan dubbatanii kana booda gurguruun isaallee yookaan immoo imalli Newcastle waliin itti fufu Alexander akka shakkamaatiin jirudha. Dhimmi isaa kun wal xaxaa ta'e jechuudhaan leenjisaan Newcastle Eddie Howe kan isaan dubbatanii har'a Alexander isaa gara England deebi'ee garee taphattoota Newcastleitti makamee waliin akka shaakala hojjetudha kan eegamaatiin jiru. Kanuma wal qabatee leenjisichi dubbiin Alexander Isak kun wal xaxaa ta'eera. Kan kaleessa jarri dhiyeesse yookaan Liverpool dhiyeessanirra maallaqni Newcastle barbaadu akka adda fagoo ta'e kan isaan dubbatanii. Kanas ta'ee garuu amma qaamoleen lamaanuu Alexander Isakis gara England akka deebi'eedha. Dhimma maallaqa Liverpool kara paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 10 ta'u walumaa gala adeemsa keessa hanga paawundii miliyoona 120 kan ta'u Newcastle kan inni dhiyeesse kana kaleessa erga isaan didanii ammas walirraa fagoo akka hin jirree fi dhimmi isaa akka hin xumuraminidha. Leenjisichi kan isaan dubbatanii dhimma kana xumuruudhaaf qaamoleen lamaanuu amma Ingilaanditti deebi'aniiru jedheera leenjisaan Newcastle. Kanaan wal qabatee Alexander Isak turmaan isaa Newcastle waliin akka itti fufnee fi Benjamin Sesko ammoo gara Newcastle dhufuun isaa waan irraa hin oolle akka ta'edha yaada leenjisaa kana. Akkasuma miidiyaalenis kan isaan gabaasaa jirani. Kana alatti ammoo Manchester United maallaqa kana gurgurtaa taphattoota irraa hanga ammaatti argachuu dhabuun Garnaachoo gara Chelsea ni imala jedhamaatiin ture. Akkasuma gara Napoliidha hanga ammaatti hin gurguramne. Manchester United Rashford qofa ergisaadhaan kan inni Barcelonaadhaaf kenne.
kanaan wal qabatee dubbiin Benjaamin Sheeshkoo sara fuulduraa irratti Maanchiistar Yuunaayitid mallatteessifachuudhaaf qabu akka gabaabbataatiin jirudha kan miidiyaaleen gabaasatiin jiran. Kanas ta'ee garuu Niwukaastil maallaqa dhiyeessee RB Leipzig fudhachuuf dhiisuusaa hin beeksifne. Waggoota kurnan darban Tootinhaam keessatti kan dabarse keessumattuu Saan Hoongimiin daa'imummaadhaa eegalee kilaba waliin dabarseen gargar ba'uu kootti baay'ee gadde jechuusaa ni yaadatama. Taphatichi boru biyya dhaloota isaati irratti tapha xumuraasaa Tootinhaamiif akka taphatudha kan himamaatiin jiru. Taphataan lammii Kooriyaa Kibbaa Saan Hoongimiin bara 2015 ture leenjisaa duraanii Tootinhaam Mauricio Pochettinoodhaan Bayer Leverkusen irraa gatii riikooddii taphataa biyyoota Eeshiyaadhaa ta'uudhaan kan inni Tootinhaam kilaba Londaniif mallatteessee gara taphoota 454 Tootinhaamiif taphatee goolii gara 173 galcheera. Taphoota kanaan keessumattuu qindoominni isaan Haarikeen waliin yeroo Haarikeen Tootinhaam keessatti mul'isaatiin ture hiriyoota jajjaboo qindoomina olaanaa mul'isan jedhamuudhaan jajamaa warra turan keessaa taphataan kun isa tokkodha. Bara darbe ammoo Tootinhaam waggaa 17 booda waancaa akka argatu waancaa liigii Awurooppaatti akka deebuuf taphataa gargaare dursaa taphattootaa ta'uudhaan kan gargaaredha. Saan Hoongimiin amma ifatti Tootinhaam akka gadi lakkisu beekameera. Waliigaltee hanga bara 2026tti qabaatus amma gara Meejor Liig Sooker akka imaluudha kan eegama. Jiru Saan Hoongimiin murtee ulfaataadha jechuun isaa ni beekama. Taphataan kun erga murtee kana himateen booda amma tapha xumuraasaa kanaan boru deeggartoota Tootinhaamitti nagaa dhaammachuu danda'aadhaaf kan inni eegamu. Tootinhaam boru Niwukaastil waliin Kooriyaa Kibbaa si walitti kan tapha michoomaa qabu. Leenjisaan Tootinhaam Toomaas Firaankiilleen taphni boruu kun dhuguma Saan Hoongimiiniif tapha xumuraa yoo ta'e inni carra qabeessaa jechuudhaan dubbateera. Sababni isaa iddoo dhaloota yookaan biyya dhaloota isaa deeggartoota isa jaalatan fuulduratti tapha xumuraa isaa Tootinhaamiif taphatee deeggartoota Tootinhaam isa jaalataniif nagaa dhaammachuun Saan Hoongimiin waan addaa isa taasisa jechuudhaan dubbateera. Taphataa kanallee baay'ee akka jaalataniif akka dinqisiifatanidha. Leenjisaan kun kan isaanii dubbatanii Tootinhaam inumaayyuu tapha kan mo'attoota Awurooppaatiin PSG waliin kan inni qabu tapha kana dursee Saan Hoongimiin akka kilaba gadi lakkisuudha. Hiriyaa garee isaa kan duraanii kan ture Keevin Waamarleen hiriyaa isa dhugaa fi taphataa cimaa seenaa Tootinhaam keessatti hin dagatamne yeroo hunda kan leellifamuu fi kan dhaadheeffamu yeroo hunda kan maqaan isaa ol kaafamee dubbatamu ta'uu isaati jechuudhaan taphataa kanaaf ragaadha inni bahee. Taphataan kun Tootinhaam gadi lakkisuu isaatti baay'ee akka rifateef akka gaddellee kan inni dubbatee ijoollummaa isaatti Tootinhaamiif waan qabuun taphateera jechuudhaan taphataa kana kan inni leellise. Arsenaal ammoo imala qophii bara dorgommiitii fi baha fagoo Eeshiyaa akkasumas immoo Singaapoor fi Hong Kong keessatti dabarsaatiin ture xumuree gara Ingilaand deebi'eera. Kilabni Landan kun karoora waggoota 21 booda shaampiyoonummaa Pirimeer Liigii Ingilaanditti deebi'uudhaaf qabatan taphattoota haaraadhaan dabalamuudhaan Arsenaal bara kana of qopheessaadha kan inni ture. Garichi madaalli taphoota michoomaa gara garaatiin yeroo taphataa turetti Mikel Arteetaan garee isaa kan ittiin madaalan akka ta'edha. Singaapoor akkasumas immoo Hong Kongitti taphoota michoomaa taphataniiru Arsenaal. Numaayyuu morkattoonni Arsenaal tapha madaallii gahumsaa kana waliin taphatanillee Arsenaal bara dhufu garee addaa akka ta'ee fi garee sodaachisaa akka ta'e yeroo gara garaatti taphaan booda ragaadha kan isaan baanii garee Mikel Arteetadha kana dinqisiifatanii Arteetanillee imala taphoota madaallitiin booda garee isaanii bifa addaatiin akka qophaa'aatiin turee fi gahumsi taphattoonni tapha madaallii kanaan agarsiisanillee akka isaan gammachiise karoora isaatiifillee waa akka irratti argate kan inni dubbatee. Garuu qophiin ganna Arsenaal imala isaa kana argate maal argatee deebi'e waan jedhu irratti waa baay'ee dudubbatamaadha kan inni jiru. Taphattoota haaraa jaaganna kana mallatteessifate keessaa Arsenaal Noonii Maaduwaakeedhaan ala hundi isaanii seenanii Mikel Arteetaan taphachiiseera. Kanaanis taphattoota kana irraa maal barbaadaa eessa taphachuu akka danda'anii fi hanqinaaf cimina isaanii waan xinnoo isaatu kan ittiin of ilaale jechuudhaan miidiyaaleen kan gabaasan. Imala guyyoota 12 Eeshiyaa ture kanaan deeggartoota kilabichaatiin illee kan wal baran kan hariiroo isaanii ittiin cimsatanii hojiiwwan kilabicha beeksisuu gara garaatillee kan ittiin hojjetan akka ta'edha kan himamaatiin jiru imala baafagoodha kana Arsenaal. Kanaan alatti Arsenaal tooftaa taphaa bara dhufu Mikel Arteetaan hordofuudhaaf karoorfate kan irratti shaakalan akka ta'edha kan gabaasatiin jiran. Keessumattuu kubbaa gara fuulduraatti saffisaan daddabarsuu taphattoota iddoo irratti taphachaatiin turan iddoowwan biraatti irratti shaakalsiisuun fakkeenyaaf yaaliiwwan kanneen keessaa bakka Bukaayoo Saakaa bu'uudhaan taphataatiin kan ture bara darbe yeroo Saakaa
kan miidhametti Etaan Nuwaaneeri taphoota lama irratti Mikel Arteetaan taphataa sarara gidduu taasisuudhaan taphachiisaniiru. Kun ammoo Mikel Arteetaan bara dhufutti karoorri isaanii tooftaa taphaa kanaan dura ittiin baratamerraa waan wayii jijjiiranii taphachuudhaaf akka qophaa'anidha. Tapha Niwukaastil irratti kubbaa keessumattuu qabatanii taphachuudhaan kubbaan ammoo kallattiidhaan sarara qarqara lamaanitiin daariikti boolisee jennu kana lamaan saffisaan taphattoota sarara fuulduraa bira akka geessuuf yaalanii jiru. Mikel Arteetaan kun ammoo rakkoo bara darbe Arsenaalii keessumattuu kilaba jabaa sarara ittisa isaanii baay'ee jabaa ta'e walitti tuuttanii gareewwan taphatan bira qabatanii kubbaa dabarfachuudhaaf kan isaan ittiin rakkatan ture. Kanaanis goolii ittiin galchuuf yeroo itti rakkatan gareewwan xixinnoo waliin taphatanii garuu garee ittisa cimaa qabu bira darbuuf kan rakkate ture Arsenaalii. Isa kanaaf fala qabatee dhufeera. Mikel Arteetaan tooftaasaa sarara qarqara lamaaniin saffisaan kubbaan dafee akka gara fuulduraatti darbu karoora isaan qabatan keessaa kanas yaalanii jiru. Taphattoota qaaman jajjaboo ta'an yookaan immoo tapha humna irratti hundaa'e taphachuu danda'ani kan inni ittiin hiriirsisee ilaale keessaa isa tokkodha. Fakkeenyaaf Beenjaamin Maartin Zumameendiin kubbaa yeroo argate baay'inaan irra caala taphataan kun gara fuulduraatti kubbaa argate kana qabatee akka saffisaan daddabarsuuf yaaliiwwan isaanii keessaa tokko. Kana alatti Kiristaan Noorgaard taphataa sarara gidduu akkasuma immoo kubbaawwan humna irratti hundaa'an taphataa taphachuu danda'eedha. Salphaatti kubbaa isaa irraa fudhachuun taphattoonni akka hin dandeenye taphataa kanas irratti yaalee jira. Mikel Arteetaan jechuudhaan kan isaan dubbatanii daqiiqaa 18 taatu Victor Yokeres tapha xumuraasaa kubbaa lama qofas tuqu Tootinhaam irratti seenee taphateera. Kanaaf karoorri Mikel Arteetaadha bara dhufu keessumaa taphattoonni sarara qarqara lamaaniin saffisaan kubbaa gara fuulduraatti taphattoonni sarara ittisaa akkasuma goolii eega irraa kaasanii kubbaa gara duubaatti deebisanii taphachuu qofa osoo hin taane saffisaan sarara fuulduraa duratti akka ga'u qarqara lamaaniin ammoo sarara ittisaa garee faallaa cabsanii dafee kubbaan Victor Yokeres bira akka ga'uuf yaaliiwwan Mikel Arteetaan imala biyyoota Eesiyaadhaa kana yaale keessaa isa tokkodha jechuudha miidiyaaleen kan gabaasanii. Kanaan alatti kubbaawwan dhaabbii bara darbe goolii hedduu ittiin galchuudhaan Mikel Arteetaan ittiin yaalan keessaa waa wayii akka fooyyeessanii mala addaatiin ammoo kubbaa dhaabbii yookaan kubbaa rogaatirraa yoo goolii galchan taphattoonni baay'inaan yoo xinnaate 5 ol ta'an sarara peenaalitiitiin ala qarqararra tarree galanii dhaabbatanii kubbaawwan kun yoo rukutaman goolii galchuudhaaf akka isaan ittiin of qopheessan shaakalaa akka turan hojiiwwan Mikel Arteetaan imala biyyoota ba'a fagoodhaa Eeshiyaa Hong Kong fi akkasuma immoo Singaaporitti shaakale keessaa akka tokko isaan keessaa tokko akka ta'ee fi Mikel Arteetaan kana buufatee gara Ingilaanditti deebi'eera jechuun miidiyaaleen kan gabaasan.